kan dubbisneerraa qophii kan dubbisnee torbeetti guyyaa kana sa'aatii kana kan isiniif dhiyaatu. Kun qophii kan dubbisne karaa YouTube Haroo TV'dha. Maarree namoonni Haroo TV subscribe gochuudhaan sagantaalee karaa Haroo TV darbu hordofan dhaamsa kiyya kan dubbisneerra. Araadaaf xiinsammuu waliin wal qabatee ilaalchawwan dogoggoraa yeroo maraa ka'an maal fa'idha kan dubbisneerra. Araadi olaantummaan kan inni miidhuu sammuu keenya ta'uun isaa beekamaadha. Kanas waan ta'eedhaaf hiikaa jechootaa tarreessuuf nu gargaaran hiikaa isaan saayinsiif amantaan qaban akka armaan gadiitti tarreessuu ni ilaalla kan dubbisneerra. Barsiifata. Hiikki barsiifataa jecha jechaan muuxachuu, jaallachuu yeroo hundaa raawwachuu fi ta'uu kan jedhu yeroo ta'u suuta waan tokko gochaan shaakaluun ibsa. Amala taasisuun ofii fayyadamuu yookaan ofii follachuu jechuudha. Isaan kunis maatiirraa, hollaarraa, bakka naannoo jireenyaatti, hawaasa mana keenyaa, barumsaalee, amantaa fi shaakalarraa kan madduu danda'an ayyamaan yookaan fe'umsaan yookaan fedha ofiin kan cimsinudha. Isaan kunis barsiifata irraa kan ka'e nu waliin tokko ta'uun eenyummaa keenya kan beeksisan ta'u. Barsiifata yeroo jennu faayidaa qabiinsa isaas yookaan miidhaa isaa ta'uu danda'u. Isaan kana hubannoon ilaaluun barsiifata hamaa fageessuun isa gaarii immoo cimsuu qabna. Hawaasa tokko keessatti haalli uffannaa, haalli nyaataa, haalli dubbannaa fi barsiifata jireenyaa ni jiru. Haa ta'u malee hawaasni hundi sirriidha jedhanii faana bu'uun isaan raawwachuun kan maalummaatti akka namaa yaaduu tokkotti sammuu yeroo dabalu qaama immoo miidhuun barsiifata hamoo taasisan irraa of fageessuun hawaasichaaf fakkeenya ta'uutu ni mala. Israa'eloonni barsiifata ormaan deddeebi'aa Waaqayyoon gaddisiisaa turaniiru. Kunis barsiifata hamoo turanidha. Mootota lammaffaa boqonnaa 17 lakkoofsa 34 irraa yoo dubbisnu kutaalee hawaasa keenyaa tokko tokkotti barsiifataaleen namoota araadatti seensisuun isaanii ni hubatama. Fakkeenyaaf tamboof gaayyaa xuuxuu, jimaa qama'uu akkasumas dhugaatii nama macheessan baay'isanii dhuguun isaan gurguddoo caqasamanidha. Egaa barsiifata hamoo kunneen akkuma gadi bu'anitti aadaa ummataatti jedhanii fudhachuu osoo hin taane sakatta'anii miidhaa isaanii hubachuun isaan kana irraa dhorkamuu qabanidha. Hedduun dhibee sammuu olaanaaf taasifamuun isaanii ka'umsi inni guddaan hin hubatamne yoo jiraate barsiifata hamaa hawaasa keessaa dhaaluudha. Hedduun ijoollummaa eegalanii dhugaatii irraa, tamboo irraa akkasumas jimaa waliin shaakaluu irraa kan ka'e qabeenya isaaniis badee, gaa'ila isaaniis diigamee, maatiin bittinnaa'ee, ijoolleenis gadi guddisuun dhabuun dhibee qaamaaf sammuun saaxilamanii jireenya gaddisiisaa lammiileen dhibbaa jiran hedduudha. Miidhamtoota kana akka hin taane
hunda sakatta'aa akkuma jedhe hunda sakattaanee kan nu fayyadu qabachuun ofii keenya, maatii keenya, hawaasa keenya, biyya keenya jireenya araada hamaa ta'ee kana keessaa baraaruu qabna. Barsiifatni jireenya keenya keessatti rakkoo kan uumanidha. Qophii keenya guyyaa irraa kan dubbisne barsiifata kan jedhu kanarraa akka hubattan abdii guddaan qaba. Haroo TV subscribe, like, share, comment gochuudhaan hordofaan dhaamsa kiyyaa xumuraati. Torbeetti sagantaa biraan amma walitti deebinutti amma torbeetti nagaan naaf turaa. Haroo TV.